itti daballee Waaqayyoon galateeffannu. Ameen. Waaqayyoon gooftaan keenya galanni afaan keenya ililleen afaan keenya keessaa galata isaa soorata isaa kan ta'e maqaan Waaqayyoo keenya kan kabajame nuuf haa ta'u. Kanatti aansuudhaan kabajamoo abbaa keenya Malaaka Salaam luba jireenyaa Caffee itti gaafatamaa hojii geggeessaa olaanaa aanaa keenyaa akkasuma kabajamoo obboleessa keenyaa Liqa Suuyyumaan Daaqum Fiqiruu Taaddasee itti gaafatamaa barreessaa olaanaa aanaa keenyaa akkasuma kabajamoo abbaa keenyaa Malaaka Salaam luba Malaaka Bisiraat luba Aftamoo Yeessaa itti gaafatamaa lallabaa aanaa keenyaa kabajamoo Qomoos Abbaa Simoon kabajamoo Qomoos Abbaa Gabra Mikaa'el kabajamtoota abbootii kootii kabajamtoota abbootii amantaa iddoo kanatti walitti qabamtanii kabajamtoota ayyaana kana miidhessuudhaaf guyyaa kana iddoo kana dhuftanii kabajamtoota guyyaa irraa kana nagaa iddoo kana eeguudhaaf iddoo kana kan dhuftan nagaa hedduun kabajamtoonni faarfattoota armoota abboota daa'imman hundutti keessaa nagaa kun nagaa Waaqayyoo akkam jirtu akkamiyyuu nageessanii akkam jirtu maqaan Waaqayyoo uumaa keenya maqaan Waaqayyoo gooftaa keenya kan eebbifamee kan galateeffame nuuf haa ta'u. Iyyeen egaa galateeffadhaa. Iyyee dhugaadhumatti waggaa kana hin geenye hin jenne utuu diinni keenya nutti naafuu utuu inni hin geessan jedhu ammas waggaa kana geenyeerra galateeffadhaa xixinnaadha Waaqayyooti. Ameen. Galata lillee keenyaa nuuf haa simatu. Egaan guyyaan har'aa utuu namni tokko isinitti himuniyyuu ofii keessaniin beektanii iddoon kun yookaan guyyaan har'aa kun maal akka ta'e beektu. Tun isinitti hin lallabinu namni hin beekne hin jiru waa'ee iddoo kana waa'ee guyyaa har'aa kana garuu isin barsiisuuf osoo hin taane gabaabseen si yaadachiisa. Iyyee guyyaan har'aa seenaa bal'aa qaba. Amma seenaa isaan naqun maaliif yeroo keenya wajjin hin deemu waan ta'eef seenaa isaa barreen gaddaas waggaa darbees yoo jaalala Waaqayyoo ta'ee geenyes bara dhuftus barachuu dandeenya. Garuu macaafa qulqulluu wajjin ol qabsiifnee waan gabaabaan isinitti hima. Innis ergaa qulqulluu Phaawulos gara Efesoonitti kan barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 15 hanga 17 kan jiru lola fannoo isaatiin ajjeesee kan jedhu baranna. Waaqni hafuura qulqulluu gidduu keenyatti argamee nu haa barsiisu. Yoo Waaqayyo nu barsiisuu baate barachuu hin dandeenyu. Yaa Waaqayyo nu barsiisi jedha. Yaa Waaqayyo nu barsiisi jedha. Ameen. Waaqayyo nu haa barsiisu. Jecha kanaa kan dubbate kan barreesse qulqulluu Phaawulos nama kaleessa maqaan isaa Saa'ol jedhamee waamamaa ture. Nama kaleessa ijoollee Waaqayyoo ari'achaa ture. Nama kaleessa mana Waaqayyoo diigaa ture. Nama maqaa gadhee qabu. Iddii gara Kiristoositti deebi'e immoo nama jaalala Kiristoos irraa maaltu addana baasa. Gonkumaa uumamni addaayyuu wanti addaayyuu jaalala Kiristoos irraa addanan baasu addanan qoodu jedhee xumura isaa irratti wareegamummaan wareegamee nama gonfoo ulfinaa argatetu sagalee bareedaa kana dubbate. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Egaan lola fannoo isaatiin ajjeese jedhe. Eenyu abbaan lola fannoo isaatiin ajjeese kun eenyu? Fannoon immoo maayin? Lola jechuun immoo maayin kan jennu qabiyyee barumsa keenyaa keessatti ilaalla. Ammas Waaqni hafuura qulqulluun nu haa barsiisu. Kanaaf lola fannoo isaatiin ajjeese. Lola jechuun maal jechuudha? Lola yeroo jedhan maayin? Fannoo isaatiin immoo eenyu abbaan ajjeese lola? Kanaaf lola yeroo jennu biyyaa biyyi mootummaan daangaa irratti
bulchiisa irratti isa ol lolan sana mini. Lola kan jedhame kun lola seexanaati. Egaan lolli seexanaa kun yoo jammare eetti jammare eenyuuf jammare maaliif immoo jammare yoom immoodha kan jedhuun gabaabsinee oliin ilaalla. Egaan lolla kan jennu kun akkuma amma isiniin jedhe inni lola fannoo isaatiin ajjeese kun lola mucaa namaa osoo hin taane lola seexanaati. Lola seexanni mucaa namaa loleedha. Lola seexanni mucaa namaa garboomfateedha. Kan Kiristoosi fannoo isaatiin ajjeese kun isa kanaadha. Egaan inni kun immoo yoon eegale samii irratti eegale. Akkuma beekamu seenaa keetti barannee akka beeknu Waaqayyo uumama gaafa sanbata guddaa eegale. Uumama gaafa sanbata guddaa eegale keessatti Waaqayyo bareechee miidheessee waan gurguddaa 8 uumee ture. Achi keessaa kan lubbuu qaban ergamootatu ture. Egaan ergamoonni kun immoo hundumti isaaniiyyuu ifa uffatanii akkaataa caasaa sadarkaa isaaniitiin akka isaan jiraataniif samii qoqqoodee laateefii ture. Egaan samii garaagararraa teessoo Waaqayyoo taanee jiru teessoo Yerusaalem irra kan jiru Saaxinaayil kan jedhamu aangoo guddaa kan qabachirra kaa'ee ture. Egaan gaafa natti irra kaa'u seexanni silayyuu hojiin isaa obbobbokosuudha, ana caala jechuudha. Ofii isaa nama gararraatti of ilaalatu hin taane ofii isaa of kakaasee of ilaala. Kanaaf iyyuu gaafa ergamoonni orri kaan eenyuun nu uume jedhanii dudubbatan gab jedhaa uumaan keessan anaadha kan sin uume anaadha jedhee garoon dubbatir jira. Kanaaf akkuma kanarraan kan ka'e immoo Yohaannis abbaan wangeelaa abbaan mul'ata abbaan hergaa yeroo barreessutti mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 7 gubbaa irratti lolli jabaan samii irratti jalqabee jedha. Lolli samii irratti jalqabe kun immoo ergamoota ol lolee jedha. Lolli kun lola baay'ee cimaadha jedha. Samii irratti hoca guddaatu ta'e. Kanaaf ergamoonni warri ifaa ergamoota warra dukkanaa sanaan mormani. Ergamoonni warri ifaa immo'atani. Yeroo kana ergamoonni kuni orri seexanaa kun orra na caala jedhan kuni orri mucaa namaatti diina ta'an kuni samii irraa gara lafaatti gad darbataman jedha. Kanaaf 12 gubbaa irratti immoo isin yaa warra biyya lafaa isiniif wayyoo. Isin yaa warra waaqarraa gammadaa. Seexanni nama jaajiin sun, seexanni dhiiga namaa dhangalaasu sun, seexanni inaafaan sun samii irraa gad darbatameera. Yaa warra waaqarraa gammadaa, yaa warra biyya lafaa isiniif wayyoo jedhe ammas Yohaannis barreesse. Egaan seexanni sun lola sanaan kufee gad darbatameera. Egaan seexanni kun har'a biyya lafaa irratti gad darbatame. Har'a immoo eessa jira? Maal hojjechaa jira? Seexanni kun har'a hojiin isaa maaliin? Biyyaaf biyya walitti na buusaa jira. Abbaa manaa fi haadha manaa walitti buusaa jira. Obboloota walitti buusaa jira. Namni akka sagalee Waaqayyoo hin dhageenyeef sammuu isaa doochaa jira. Namni waaqarraa akka adda ba'u gochaa jira. Uratti dhiiga ijoollee Waaqayyoo dhangalaasee dhuguudhaaf deemaa jira. Kanaaf iyyuu har'a seexanni biyya lafaatti gad darbatame kun har'a jira. Inni ijoollee Waaqayyoo loluudhaaf jedha kun jira har'as. Kanaaf qulqulluu Phaawulos nuyi namoota foon uffatanii namoota akka keenya wajjin wallaansoo ol qabnatu hin taane namoota ergamoota waaqarraa orra haboo qabani orra humna qabani isaanii wajjin wallaansoo ol qabnaa jedhe. Kanaaf iyyuu gaa Gooftaan Yesuus Kiristoos humna fannoo isaatiin seexana kana akka moo'e anaaf isinitti seexanni ramadamee jira. Nagaan itti nu dhowwachuudhaan olii keenya nu jibbisiisuudhaan dabarsinee akka olii keenya laaddu gochuudhaan dhiiga tokko keenya akka dhangala'u gochuudhaan har'a seexanni kunis nu lolaa jira. Waaqayyo nurraa kaasu, Waaqayyo nurraa deebisu. Kanaaf lolli sun akkumaan hin dhaabbanne.
Egaan seexanni kun samiirraa gaafa gad darbatame ammoo gara gannata kee dhaqi, gara Addaam bukkee dhaqi. Gaafa namni iddoo gaarii jiraatu seexana mini namni iyyuu nama hin jaallatu. Gaafa namni mana gaarii keessa jiraatu seexana mini namni nama hin jaallatu, namatti naafa. Addaamiin dhaqee bofa uffatee afaan bofa haasee gannata kee kan isaaniif uffatanii jiran dukkana uffachiise. Kan isaan bara baraan taanii nyaatanii dhugan hin beelefse. Kan isaan gammachuudhaan jiraatan waggaa 100 guutuu boossise. Egaan seexanni kun waggaa 5,500 guutuu bulchiisa isaa jala oolchate. Seexanni kun kana duwwaa miti, akka isaan gaaddidduu du'aa jala jiraataniif godhe. Seexanni kun kana duwwaa miti, xalaayyaa du'aa isaan irratti barreessee ture. Kanaaf seexanni kun arras jira. Egaan gaafa kana gooftaan Yesuus Kiristoos waadaa isaatiin Addaam waggaa 100 bo'eef waadaa gale. Addaam hin bo'in, dhala keetirraa dhufee dhaladheen guyyaa 5 walakkaatti yookaan waggaa 5,000 walakkaatti dhufee si fayyisaa jedhe. Egaan guyyaan kun Addaamiif ijoollee Addaamiif waadaa ta'e. Isaan booda Waaqayyo akkuma waadaa gale kana giiftii maaramii filate, yaadaanis fooniinis durba kan taate isheerraa fudhate dhufee gadameessa ishee keessa bule. Egaan akkuma qulqulluu Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 gubbaa irratti Waaqayyo yeroon isaa ga'u, Waaqayyo yeroo sa'aatiin isaa ga'u samii samootarraa gadi bu'ee giiftii maaramee irraa akka inni dhalatee addunyaa kana nu fayyise, addunyaa kana akka inni fayyise dubbata. Galanni guddaan isaatiif haa ta'u. Kanaaf iyyuu jechuudha. Egaan gaafa kana gooftaan Yesuus Kiristoos giiftii maaramee irraa Beetlehemitti dhalate. Waggaa 30 booda laga Yordaanositti cuuphame. Waggaa 33 walakkaatti immoo gaara Qaraaniyoo kan jedhamtu iddoo lafee mataa Addaam, iddoo Addaam biyyoon isaa fuudhamee uumame, iddoo Addaamitti awwaalame. Guyyaa gaafa jimaataa waggaa 1,800 kana jechuudha gaara Qaraaniyootti fannoo baatee ol ba'e. Egaan gaafa fannoo baatee ol ba'u Kiristoos badii tokkotu hin qabaatin, yeekka'u tokkotu hin qabaatin, muka fannoo irratti harka isaa mirgaaf harka isaa garanaa gara kaabaaf kibbaatti diriirsee fuula isaa gara ba'aa biiftuutti galagalchee qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf fannifame. Galanni guddaan isaatiif haa ta'u. Waaqayyo na galateeffaan ammas. Egaan mukan irratti fannifame sun muka fannoo jedhamee waamama. Egaan muki kun waa'illee seexanaa kana yeroo fakkaatu, muka gooftaan irratti fannifame kun immoo maalin seenaa maalii qaba? Maaloodhan kanaan muki kun bara kakuu moofaa keessa dhalattuu Yesuus Kiristoosiin fuula dura muki kun tureera. Garuu muki kun muka eebbaan ture, muka abaarsaa ture. Garuu muki kun muka shiftoonni irratti fannifamani, muka namni yeekka hojjetetti rarraafamu ture. Kanaaf mootonni yeroo sana turani nama yeekka hojjetaniidhaan hin jiru yeroo sana mukatti fannisu turan. Egaan gaafa kana muki kun akkuma irraan kan ka'e bara gooftaa Yesuus Kiristoos keessa dhufe. Egaan yeroo kana muki kun yookaan fannoon kun gosa baay'eetu jira ture. Gosi tokko keessa bifa uleetti kan fakkeeffamu jira. Akkuma uleetti lafaa ka'ee kan dheeratudha. Nama badii balleessi harka isaa lamaan olirra kaanii mataa isaa gararraatti gadi rarraatanitti waqaraa turan. Karadda biraa immoo bifa baay'isuu yookaan qaxxaamuraan ture. Ammas nama badii balleessu akkas olirra qaxxaamursanii itti waqaraa turan. Inni kan biraan bifa ida'uu yookaan mallattoon isaa amma guyyaa har'aa kana
humna keenya fayyisaa keenya jennee amannu kana ture. Egaan Kiristoos isan itti fannifame kun isa kanaadha. Isa mallattoo ida'uu fakkaatu kana yookaan immoo isa amma harkatti baannee jirru kanaadha. Egaan fannoo kanarratti Kiristoos fannifame. Egaan eddii fannifame booda fannoon kun kaleessa kan shiftaan irratti fannifamaa turan arra muka eebbaa ta'e gaafa sanaa kaasee wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 23 gubbaa irratti fannoon kaleessa shiftaan irratti fannifamaa ture. Shiftaa sanaa wajjin gooftaan Yesuus Kiristoos gidduu isaaniitti fannifamee muka sana muka abaarsaarra gara muka fayyinaatti nu deebise. Galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Kaleessa muki suni muka jedhamee waamamaa ture. Eddii Kiristoos irratti fannifame kaasee immoo fannoo jedhame. Galanni guddaa Waaqayyootiif haa ta'u. Fannoo jedhamee waamame. Eeyyee maaliif fannoo jedhame? Arra namni baay'een waa'een kanaan galuuf waan manni mukarraa hojjetame muka jedhu. Eeyyee mukarraa hojjetame garuu maqaan isaa muka min jijjiirameera. Maaliif jennaan wanta baay'eetu mukarraa hojjetame ka. Mukarraa hojjetamanii maqaan isaanii immoo jijjiiramaniiru. Teessumni irra teenyu mukarraa hojjetame. Arra muka jennee waamnu, teessuma jennee waamna. Foddaan mana keenyaa mukarraa hojjetame. Arra muka jennee waamnu, balbala jenna. Sireen irra ciibnu mukarraa hojjetame. Arra mukan jennu siree jenna maqaasaa. Kanaafiyyuu fannoon Yesuus Kiristoos mukarraa hojjetame garuu fannoo jedhame. Maal nunti mataan keenya maalirraa hojjetamne? Biyyoorraa hojjetamne. Akka biyyoorraa hojjetamtan beektu biyyoorraa hojjetamne. Garuu maqaan keenya biyyoo jedhamee waamamna. Nama jedhamnee waamamna. Kanaafiyyuu fannoo Yesuus Kiristoos akkasuma muka jedhamee waamamu. Muka miti fannoodha, adda baafadhaa. Muka mitiiti jireenya, adda baafadhaa. Kaleessa dhiiga warra shiftootaati irratti dhangala'aa ture. Eddii Kiristoos irratti fannifame immoo dhiiga isaa qulqulluuti irratti dhangala'e. Galanni guddaa Waaqayyootiif haa ta'u. Qolaasaayinsi boqonnaa 2 lakkoofsa 20 gubbaa irratti dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'een nageenya addunyaa kanarratti nuuf bu'ee jedha. Galanni guddaa Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyoon galateeffadha. Kalee shiftaatu irratti fanne arra dhiiga Kiristoos irratti dhangala'e. Kale duwwaamin kaleessa humnaan qabu fannoon arra immoo eddii Kiristoos irratti fannifame humna godhate. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Qorontos qofa boqonnaa 1:18 gubbaa irratti fannoon humna keenyaa, fannoon abdii keenyaa, fannoon jireenya keenyaa, fannoon fayyisaa lubbuu keenyaati. Orri Yihuudootaan ganu nuti itti amannaa. Orri itti amanne fayyineerra. Fannoo kanaan sichis immoo ganaa fayyinaa jedha. Galanni guddaa Waaqayyootiif haa ta'u. Arra duwwaamini ganaa fayyina, ganaa ittiin fayyina ammayyuu galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf fannoo kanarratti dhiiga gooftaa dhangala'e ka. Dhiiga isaatiin qulqulleesse ka. Fannoo kanaan nageenya arganne ka. Kanaaf gabaabinaan fannoon akkas nageenya namaa laatu eessa dhaqe? Eera attam ta'e seenaa isaa beekuun barbaachisaa ta'a. Wanti seenaa hin qabne hin ta'u. Seenaan nama tokkooyyuu hin qoratamu. Seenaa namaa minii lafeen lafa kiyaayyuu qoratamee ba'aa jira. Lafee minii meeshaa namni itti jiraachaa tureyyuu ba'ee abaluutitti jiraachaa ture jedhamaa jira. Kan Kiristoos hoo gootota abbootii keenyaa waa'ee biyyaaf jedhanii qabsoo qabsaa'anii, waa'ee biyyaaf jedhanii kan isaan dhiiga isaanii dhangalaasan yaadannoo guddaatu ta'aafii jira. Fardaan waraanaa ture yoo ta'e, gaachanaan waraanaa ture yoo ta'e, gaachanni isaanii kun har'a ulfina qaba. Fardi isaanii irratti waraanaa turan ulfina guddaa qaba. Eeboo isaan ittiin waraanaa turan ulfina guddaa qaba. Siidaa isaaniitu ka'aaf. Marree mootii moototaa, gooftaa gooftotaa, ilma durboo maaramii lola seexanaatiin diina isaa injifate fannoo isaa immoo kabaji guddaan hin ta'uuf galateeffadha. Waaqayyo galateeffadha. Kanaaf fannoon kun utuma dhaabbatee jiru
dhukkubsataatu dhaqee qabatee fayyaa. Utuma dhaabbatee jiru jaamaatu dhaqee itti bu'ee fayyaa. Orri Yihuudootaa Kiristoosin kan fannisan fannoo kanatti sinaafanii fannoon kun awwaalamu jedhanii awwaalame. Tulluu lama gidduutti awwaalaman. Isa booda beeksisa baasan. Beeksisa isaan baasan boolla meetira 30 gadi qotanii isa bita isaatti fannifame irra kaanii isa mirgaa gidduu galchanii kan gooftaa Yesuus Kiristoos immoo jala haansan. Egaan fannoon kun waggaa 300 guutuu dhookatee ture. Isaan booda namni Waaqayyoo waan dhoksaa adda baasuu danda'a waan ta'eef Ilini Nigisti kan jedhamtu ajaa'iba guddaa kan qabdu seenaa guddaa kan qabdu fannoon Kiristoos eessa dhaqettee marammaruu jalqabdi. Eeraqe fannoon Kiristoos irratti fannifame eeraqe eessa dhaqe dhuguma qoratamuu qaba ka eeraqe wanti kan biraanuu ba'aa jira. Isaan booda gara abboota bebbeekamoo dhaqxee gaafatte macaafa Iyyoob boqonnaa 8 lakkoofsa 8 gubbaarratti isin ijoollee kaleessaati waan tokko hin beektanii abbootii keessan gaafadhaa kan jedhu caafamee jira. Kanaaf orra umuriidhaatiin sokkani orra seera beekan orra laga beekan orra umurii gaalattee gaafatte iddoo akkas akkasii jiraati guyyaa akkas muka jiidhaa walitti qabiiti gubiitii damar hixaanaa wajjin walitti maki bakka aarri sun ga'ee deebi'u immoo qochisiisii jedhe inni kun isa kanaadha. Galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Sababa malee damaraan guyyaa irraa kun fannoo Kiristoos ittiin awwaalame ittiin baasuudhaatiif. Damaraan guyyaa irraa kun yaadannoo fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf dubartiin kun guyyaa irraa in damarte. Eddii damartee booda aarri isaa borganoo bari samii irraa gara dachee kanaatti deebi'ee gadi guggube. Isaan booda qochisiisuu jalqabde. Maggaabeetti gaafa 8 isa mirga isaatti bita isaatti fannifametu ba'e. Homaa waan tokko gochuu hin dandeenye. Maggaabeetti gaafa 9 isa mirga isaatti fannifametu argame. Ifi muraasi ta'e. Maggaabeetti gaafa 10 isa kan gooftaa Yesuus Kiristoos ba'e. Gaafa inni ba'u addunyaan inni fi hundumtuu namni dabalatee egaa fannoon kun ajaa'iba hojjete har'a eessa jira? Hin qooddatanii Itiyoophiyaan harka isaa mirgaa har'a carraa taatee qabaattee biyya Walloo gara kaabaa Giishen Maariyaam iddoo jedhamtu iddoo mallattoo lafti isaayyuu mallattoo fannoo ta'e fannoon harka mirgaa gooftaa Yesuus Kiristoos achitti argama. Galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa inni nama fannoo isaatiin ajjeese kana Waaqa nu barsiisu nu gorsu nu dheekkameef galanni guddaan isaatiif haa ta'u.